Dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenya miidiyaa bakka jirtan hundatti nageenyi keenya isin haa ga'u jenna. Egaa akkuma sagantaa miidiyaa kanaatti sagantaa adda addaa qabannee isinii dhiyaataa jiraachuu ni beektanii. Har'as sagantaalee keenya keessaa sagantaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa kana namni dhiyeessu ani Duulaa Bosonaati. Keessummaan keenya kanarraa Jaalli Hundee Gadaa Lataati. Ogeessi kaameeraa fi teeknika keenyaa Sharif Yaasin Heydari. Baga nagaan dhufte Jaal Hundee yaamicha keenya kabajjee dhufuu keetii fi hedduu si galatoomfannaa. Jaal Hundee baga nagaan dhufte. Ayyeegaa isinillee galatoomaa kenna miidiyaanii nu afeeruu keessanii fi galatoomaa isinin jedha. Tole egaa akkuma isin dura ibsinetti sagantaan keenya karraa kun sagantaalee isin dura dhiyeessaa turreen garaagarummaa qaba. Kan garaagarummaa isa godhes qabsoo hidhannoo Oromoo adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa turte keessatti maaltu ture, eenyutu ture, jaallan qabsoo kana keessatti wareegaman kan namni maqaa isaanii dagate maqaa isaanii kaasuu barbaannaa, yaadachuu barbaannaa, mari'achuu barbaannaa waan isaanii irratti. Isaan baddaa fi gammoojjii Oromiyaa keessatti wareegamanii awwaalchallee dhabanii lafee allaattiin nyaattee lafee waraabessa irraa qoqoree ammallee baddaaf gammoojjii keessaa addaattu kanatu dagatamee isaan kanas kaasuu barbaannaa. Uummanni Oromoo qabsoon isaanii maal keessa dabree as gahee akka hubatu ilmaan isaaniis akkamitti wareegamanii waan akkam dabarsan qabsoo kanaaf kan jedhu irratti bal'ina haasa'uuf deemna. Egaa amma gara gaafii kiyyaatti seenaa. Jaal Hundee mee gara gaafii keenyatti haaseennu. Gaafiin dura Jaal Hundeen eenyu, eessatti dhalatee, guddinni isaa akkamii, qabsoo Oromootti akkamitti dabalamee, qabsoo Oromootti yoom dabalame kan jedhu irraa haa jalqabnu. Jaal Hundee itti yaadda. Ayyeegaa galatoomaa ani kan dhaladhe Oromiyaa keessatti, Oromiyaa keessaa immoo kutaa Arsiititti, Arsii keessaa naannoo Habe jedhamutti dhaladhe. Kan guddadhe bakka garaagaraatitti jechuun ganda eessummaan kiyyaa, ganda abbeerawwan kiyyaa kanatti guddadhe. Kunis waan ta'eef qaba. Haa ta'u dhaloonni kiyyaa Arsiidha jechuudha. Oromiyaa Arsiidha. Akkuma ilmi namaa gartee baratee barnoota ofii bakkaan gaatu san hin dandeenye. Maaliif ilma qotee bulaati. Abbaan kiyyas duraan gaafa xaaliyaanii san xaaliyaan walii lolaa ture. Sanillee wanti xaaliyaanitti isaan galcheellee haala yeroo san achi turetu akka isa godhe. Kan kanarraan ka'e abbaan keenya egaa xaaliyaaniin cabxe jechuun Roomaan dhaqee Roomarraa deebi'ee Maqdishoo ture. Maqdishoorraa gaafa xaaliyaan cabxeetti ol deebi'ee egaa ol deebi'ellee nuti diina yookaan Amaara hin gabbarree hin beeknu naannoo suni isa barbaadaa turanii. Bakka bakkatti lollis godhamee lola sanitti gadi dhufuu dadhabanii yeroo sanitti uummanni wal qabataadha. Akka ammaa kana addaan faca'an turre. Kan kanarraa ka'e obboleessi kiyyaa fi obboleettiin kiyyaa boombii inni yeroo xaaliyaanii fudhatee galeen san inni gabaa deemee bakka inni kaa'ee waan bareedu boombattiin xaaliyaanii suni isii fuudhanii tumaa oolanii gaafa gabaa dhaqeetiin hin galu boombiin suni itti dhoote. Maaltu iyya jedhee mana keessa inni jenna barbaadu hoggaa isii mana keessaa shishii jechee sagalee dhageessaa turte. Kanarraa
maal iyya jedhee hoggaa inni ol ka'eetiin hin jedhu bombii sana ol fuudhee hoggaan ol fuudheetiin hin jedhu itti dhootee abbaan kiyya akkasitti wareegame jechuudha. Abbaan kiyya wareegamee guyyaa gaafa lammataa roobe jedhanii konyaan kenna roobe sanarraa du'a isaa dhagahanii shaalaqaa tokko itti argan jedhanii gaanillee son daa'ima akka kanatti himantii suntimaa shaalaqaa tokko itti arganii achitti dhufanii mana marsanii qabeenyaa kennas maal keenyallee harkaa saamanii jechuudha. Kanaaf jecha wanni reefi isin jedheef bakka bakkatti guddadhee jiru qabeenyaan abbaa keenyallee akkasitti saamamnee takka abbeeraawwan keenya biratti akka eessummaan keenya biratti rakkinaan guddanne sila akka ilmi namaa barateetiin sadarkaa tokkorra gahuu hin dandeenye turre kan kanarraa ka'e sanarra gahuu hin dandeenye jechuuf hin jedhe. Kanaaf egaa akaakayyuun keenya nutti himaa ture obboleessa abbaa keenyallee nutti himaa ture seenaa abbaa keenya jibbiinsa gartee Sidaama jennaan egaa naannoo keenyatti Sidaama jechuun Amaara. Kana jibbiinsi daa'imummaa sammuu keenya keessatti uumamee jechuu barbaadeeti. Kanaaf akka carraa ta'e ammas egaa xiqqoosii lubbuu barannee of beeyneetiin hin jennellee sadarkaa barnootatti geenyellee eessuma kiyya bira dhaqee achitti guddadhe. Eessuma kiyya bira deebi'ee ammas obboleessa abbaa kiyyaa isa quxisuu bira Haaji Saalaa jedhama. Isaan biratti guddadhe. Mana barnootallee seenaa hojjetallee oduma kanaan jiruyyuu wanni maccaa tuulamaa nurratti ta'ee jechuudha. Maccaa tuulamni ta'ee nuti yeroo san ijoolleedha. Harkatti nu kutaa turanii ijoollee guddattuu kan asoomaa jedha Taaddasee Birruufaanii. Fakkeenyaaf ilmi Haajiroo Ballee naannoo kana jira, naannoo Osloo kana jira. Nuti akka ijoolleetti jala deemnee nu kennanii isaan kabajaa guddaan gochaa turanii jechuudha. Nuti kan hundaayyuu hin beeknu homa gartee qawwee maal kana argineeti gammachuudhaaf achi keessa fiina malee Oromummaa fi sabboonummaa waan dhagameetii miti jechuudha. Kanaaf otuma kanaan jiru ammas qabsoon karaa Baaleetiin warri dhombir dhufe jecha dhageenya. Warri dhombir dhufe jechuun kun amma yeroo san hedduu deemamaa qawween dhombir jedhamtu akka jirti isiinii qawween kun barmeela bishaan guutanii barmeela 7 urtee keessa baatii jedhanii nuti ijoolleedha. Hedduu nuti tolaa hin dhageeffannaa. Reediyoo Sheekh Muhammad Rashaa Rabbiin rahmataa godhuu fi maqdis yeroo dabas tokkollee hin dhageeffachaa turre 50 keessa kan kanarraan ka'e gartee fedhiin wanni keenya keessatti qalbii kee keessatti uumamtee jechuu barbaadeeti. Galatoomi mee guddubansi deebisaa. Bombiin dhoote sun abbaa kee malee ijoollee fuute sanumaa hin goone jecha. Abbaan kiyya gara sa'aa 3 taa'aniiti galgala ta'ee ture gara sa'aa 3 halkan keessa du'anii obboleettiin kiyya fuulli isii qaamni isii hin cicciramee kiyyallee fuulli akkasuma garaan kiyyallee dhooyaadha kiyyallee garaa nama na dhooste mar'imanni keessaa gayyaa'e kan obboleessa kiyyallee akkasuma fuulli ciccirtee warri namni miidhame egaa anaa fi obboleettii kiyya qaamni isii guutuu ciccirame wal'aansallee nu dhoowwatanii akka hin taanetti karaa meeqan yeroo sanni mishiinii wayii turte baddaa keessa turte diksiisanii bakka diksiisan san mishiinii wayii turte achi nu geessanii hin danda'atte fuutee nu dabarsite hadaamar nu dabarsanii jechuudha. Mana yaalaa ka amma Hayilamaariyaam hospitaal Maammoo hospitaal jedhan kana yeroo san mishiinitu harkaa qaba achi nu geessanii ani dhugaa dubbachuudha hin beeku garuu waan akka gartee abjuu natti mul'atu jira. Waggaa achi nu geessan kana
bakka fincaanii itti ba'an tokko bakka dhaqanii mana fincaanii dhaqanii fi bakka itti gartee bakkee bahan kana alatti bahanii aluma sanii fi dolchee yookaan saantima 10 dolcheedhaan yeroo sanii saantima 10 kafalanii achirra taa'an ala teettu san. Kanaaf namni miidhame malee hin jiru nun sadii malee jechuuf hin jedhee qabeenyaan garuu hedduu gubatee horilleen hedduutu wanni ta'e miidhame kaafe immoo diinatu saamee jechuudha. Warra bira hamataa godhuu fi abbaan keessa inni du'ee ati nima du'ite obboleettiin teellee nima du'ite jecha. Ajaa'iba egaa kuni gartee amaluma uummata keenya keessa ture madawanillee wal'aansa dhabuun namni namarra jiru nama dhaanee boocha nama dhoogaa jedhan hedduu gartee nagaa watti godhamu hin jiru. Bakka rabbisee hambisee seenaa ajaa'ibaa seenaa hedduu gara nama nyaataati. Gaafii kenna kalammataatti mee hundeen kun amma ati hanga walaga irratti nama haalli kee qabbanaa'aadha hedduun dubbatu. Yeroo xiqqaa nama akkam turte ati? Ani yeroo xiqqaa dhugatti ilma hiyyeessallee haa ta'u malee mataa gaccabsadhee hin ciisu ture. Bakka takkallee taa'uu hin jaaladhu. Nama olii gadi fiigu, nama gartee namallee walii galu, hiriyyallee nama jaalatu, hiriyyaan kiyyallee nama jaalatu. Akkas ture akka ammaa kana akka tubantu akka amma qabbanaa'ee lafatti hafe kan hin turre hedduu tattaafataa ture waa hundumaaf jireenyafis eega gartee qabsoon karaa baalee kanaan warri dhombir dhufe jedhanii dhageenyanis humnateen na olaate ijoolleen ture daa'imallee oduu hin ta'in gartee nama akka tilmaamutti waggaa 8-9 faa naannoo san jedhee akkas tilmaama hin beeku kanaaf hedduu carraaqaa ture jechuudha oduulee dhageeffachuu hedduun barbaada jaaladhaa ture jechuudha waan gartee farra Haayile Sillaasee dubbatamu kana hedduun dhageeffachuun jaaladha. Akkanatu. Bareeda. Namni Haajii Roobalee Kaatireef jedhamtu Qaasimi? Qaasim Haajii Roobaleeti hiriyaadha waliin guddanne. Qaasim Haajii Roobalee kam amma ollaa keenya jiru kana jecha. Gaafa gartee macaatuu lama sana achitti onneen egaa ijoollummaa achi keessa fiina malee wanni innis nama waaqayyoo miti allee nama waaqayyoo miti jala deemnetti nu kennanii nyaata fi waan garagaraa nutti kennaa turanii akkasii jechuuti jedha. Galatoomii waan bareeda. Gaaffii lammataatti osoo hin dabarre jalqabuu qabsoo kanaatu gartee ijoollummaa maanuu jalqabdanii jechaadha. Amma wanti daranuu si kakaasee amma abbaan kan kee bombii gaafa xaalaanii mo'ame galachuunii bombiin sun itinitti dhootee maatii keessan miidhuu kanarratti wal'aansa dhabuu dirree teessanii maallaqa asirraa fuudhuu kuni waan si kakaasee qabaa kan qabsoo kanarratti amma xiqqeennate yeroo nati jettu kun yeroo jala marqaasuu lama jalqabu adda bilisummaa Oromoo jechuun ni danda'ama. Maaltu si kakaase mee akkasitti waan abbeetti dhagaye kana moo maal jettee yaadda? Wanni gartee qabsoo kanatti na kakaase tokko bu'uurri isaa kanuma. Maaliif abbaan kiyya gajjedhee namaaf hin bulu ture dhugaa dubbachuudhaaf. Kadiir Hammuu jedhama. Kadiir Hammuu kana karaa yoo hammamata yookaan cidha illee yoo deeman gartee Kadiir Hammuu keessa jira jennaan ciini lamaan silaa gartee wal qaxxaamura waliin qaxxaamu. Inni dhaabbataa bakka hundattuu dhaabbatanii jira. Hiriyaa qabaa hiriyaa isaa tokkollee Hullee jedhama. Inni illee nama akkasiiti warra waliin gartee wanni san keessa turanii seenaa abbaa kiyyaa kana yoo dhaga'u ani akkamitti akkasiin ta'anii akkamitti diinaaf yookaan sidaamaaf bulaa waan sidaamni jedhu akkamitti dhageenya waan jedhu kan jedhutu sammuu kee keessatti uumame kanatu akka qabsoo kanatti galuu na godhe jechuuf hin jedhu. Bareeda. Mee kana keessaa hin baana amma yeroo tokko akka seenaa kee qoradhee namarraa dhageetti isin yeroo sooraa san naman tokko taatanii naannoo keessanirraa kaatanii Mogadishoo deemtanii qo'ee fudhattanii loluuf yaaltanii turtanii kan jedhuun dhagaye. Seenaan kun hagam dhugaadha mee akkamitti ta'e wanti kun?
Seenaan wanni kun dhugaadha. Akka itti kaane nuti yeroo san gartee warraaqsi biyyattii keessatti 19 akka lakkoofsa Habashaatitti 1967 dho'e. Nuti immoo san keessatti warri Ihaappaa jedhan tokko hedduu gurmaa'ee olii gadi ijoollee Oromoo akka waliin qabsaa'an gochaa turanii. Kan kanarraan ka'ee nuti qabsoo Ihaappaa san seenne gaafa seennu booda maal jedhan isaan sirna abbaa lafaa isaaniif yookaan olaantummaa isaanii waan mirkaneessuu barbaadaniif wal dhabne ji'a sadiyyuu waliin teenne san booda nama hiriyaa kiyya tokko kan Sa'id Alimaa jedhamu ture. Inni immoo Muyee Abdootiin wal beeka. Muyee Abdoo immoo warra gartee qabsoo adda bilisummaa Oromoo kana bu'uureessan keessa nama tokko innillee. Kanaaf karaa isaatiin wanni kun nun baasu jennee jalaa baane jechuudha. Anaaf inni jalaa baane ijoolleen keenya warra hiriyoonni tokko turanii achi keessatti warra hafanii dhiifnee biraa deemne jechuudha. Kanaaf amma maal gochuu qabnaa waan jedhu tokko lafa kaa'anne ana Sa'idii maqaa isaa irraanfadhee hiriyaa keenya tokko inni naannoo gartee Rabbi rahmataa godhuu fi Hussein Bunee fa'aa dhaloota naannoo saniitti nama naannoo Ginniirii akkamitti dhaynee qabsoo kanatti dabalamnaa akkamitti dhaynee lollaa jennee lafa kaayannee jechuudha. Booda nama barbaannee amma nama kana maqaan isaa irraanfadhee yoo du'es Rabbi rahmataa godhuu fi yoo jiraatellee lubbuu isaa Rabbi haa dheeressu waliin mari'annee maal nu barbaachisa qawwee karaa kanaan fudhannee deemuu hin dandeenyu. Wanni goonoo jiraate horii harka qabnee deemna. Horii kana eessaa arganna jedhanii. Amma gaa horii ani karaa danda'ameen nan yaalaan jedheen maaliif abbeeraan kiyyaa hojii qaba, suuqii qaba, suuqii san keessa hojjechaa ture. Horii san fudhannee jalaa deemnaa jennee fudhee deemanii tiraanspoortii waan rakkoo hin qabnu achi jara bira immoo jara biratti nyaata hin arganna waan jedhu kan eegattee waliin madhannee. Ana Sa'idii Qaasim Gurree jedhanii amma inni lubbuun jira. Tokko nama maqaa isaa wallaalee kana taanee wal mari'annee kaanee jechuudha. Horii anatu qopheessee horii san fudhannee kaanee jechuudha. Kaanee amma boqqojitti mojotti wal geennee mojorraan shaashamannee karaa shaashamanneetiin roobetti karaa baalee kunna jechuudha. Baaleen naannoo roobee guyyaa lama bullee san booda achirraa kaane Ginniiriin dhayne. Ginniiriin hamma lafa babbarannuu fi maal jennuu fi gurballee waan biyyarraa tureef jecha lafa qoqqoratee hamma jedhuu fi nama hamma argannuu fi bakka qubannu Ginniir keessa gara 5-6 bulle na fakkaata. Achi bullee booda nama arganne naannoo Jaaja jedhamtu sa'a 1 fi daqiiqaa 15 achirra mandarri suni mandara san dhayne jechuudha. Naannoo suni mana naannoo dhaloota gurbaati achi dhayne achi turree achi amma Koroneel Hussein Bunee. Koroneel Hussein Bunee akka wal qunnamnu barbaanna. Odumaa kanaan jirru sagaliin tokko ganda san dhufte. Ganda san dhufte jennaan amma akkuma nama gandaa taanee itti dhiyaannee warri gandallee akkuma nama gandaa ta'e itti dhiyeessanii san booda isaan walgalee waliin haasofne isin dabaluu barbaannaa kanaaf dhufnee bakka akkasitti dhufne jenneeni dheerarraa dhufne jennee kutaa arsii dheerarraa dhufne jennee isaanii walii galle. Amma gaa haalli yeroo sanitti baay'ee gaarii ture. Tuma jennu achi keessa mucaan barataan tokko jira Qamar jedhama. Kutaa 11 ture yeroo san inni kan inni nutti himetti. Inni gadi bu'ee hidhatee ol deebi'e. So inni amma haala achi keessa jiru gaariidha akkatti deemtanii asturaa yoo jedhan xiqqoo miidhamtanii nyaata waan kana garaagaraatti waan miidhamtaniif asturaa nun jedhee
ganduma san naannoo jaajedhamu san turre oduma achi taa'aa jirru. Deddeebi'anii bultii 15 fi bultii 7 nutti deddeebi'anii warri gara bal'ee hin dhufa amma qaama nu ta'e jechuun olii gad deemanii sagliidhaan muraasan olii gad deemanii hedduu gammannee kalaasnullee amma isaanitti dabalanii akkuma isaanii kana uummata keenyaaf lollaa biyya keenyaaf lollaa waan jedhu sammuu keenyatti uumame. Kanarraa ka'e hedduu gammannee oduma kana jirru amma gaa teenyee irraa ji'a tokko naannoo san teenne naannoo kana taa'uun bu'aa nuun qabu. Yoo isin nu geessidan nuti ofiin dhayina jenneeti naannoo gammoojjii gadi buuna jechuudha. Gammoojjii naannoo san Shaku jedhamti magaalaan takka. Achi dhaynee amma guyyaa tokko falakka waan akka deemneef jenneef guyyaa tokko falakka waan bulaa deemneef karatti beela waan midhamneef amma waa bitannee ganda Sheekh Muhammad Harar jedhan tokko jira. Ganda Sheekh Muhammad Harar san dhaynee achi isaan bira dhaynee masgiida qabanii ijoollee qaraasanii naannoon sun gartee isaantu bulcha. Abbaa biyyaati naannoo sanitti. Amma masgiida san keessa taa'aa qubannee achitti daakullee bitannee turre waan akka re'ee xiqqoo tokkollee bitannee turre achitti qalanii otuma nyaannu achi bubbullee san boodan achi deemuu barbaannaa jennee isaaniin mari'anne. Hayyee anatu isinii sirreessaa otuma isaan jedhee nu tursiisanii otuma jajjannu jidduu kanatti gaa amma haalli jijjiirame. Haalli jijjiirame sun egaa ijoolleen barattoonni Maqdishoo dhaqanii hidhatanii ol deebi'an. Gaafa yaada waliigaluu dadhaban. Yaada waliigaluu dadhabanii jennaani amma gaa ol galleeti achi gaafa ol dachaane nuti ofii keenya ofii ijaarraa waan jedhuuni ijoolleen ijaaramaniiti ka deeman durillee badanii jechuudha. Waraana keessaa badan. Amma gaa barattoonni gantuu taate jaasusa jedhan akka afaan yeroo sanitti jaasusa taate maalii taate jibbiinsi waan biraa ta'e amma. Namni barate isaan keessa hin jiru qotee bulaadha maalidha amma akka carraa dhumarratti mucaa qamar jedhu kan arganne. Yaa ijoollee teenya haalli jijjiiramee jira. An duraan itti seene gara deebullee mootummaatti illee ol deebi'e mootummaan kunillee nan dhiisu. Kanaafu yoo du'eessan hajjeessanii yoo jiraadhes gaariidha yoo waan fedhe haa ta'u isin garuu lubbuu keessan balleessin ati deebi'aatii karaa danda'ameen qabsoo keessan itti fufaa nuun jedhu. Amma gurbaan kun sila akka achi nun galle yookaan wanni haamilee nu cabsiifu maaliif akkas barbaadaa waan jedhu kan ka'e waliin marannee ilaallan otumaa bubbulluyyuu dubbiin jijjiiramte. Amma yoo deemne naannoo Huseen bun'ee jiru gaara goonii jedhama. Gaara goonii san bira dhaquudhaaf sa'a tokko walakkaa nurraan fudhatu. Kana caalaa waan deemu hin ta'u. Oduma kana jennu aduun dhiitee aduun gaafa dhiiteetiin jettu sagaleen tokko dhufte. Sagaleen tokko dhuftee amma mana masgiida sheetichaa san marsitee anaa fi Sa'id nama jedhamu qabsoo kana keessatti wareegame jaalduulaan hin beeka. Kottaa nu jedhan. Nuyi nyaata baafatee dura kaayetiin jedhe kottaa nu jedhan. Gaafa isaan kottaa nu jedhaniitiin jedhan maal nu waamtannee gabbaane. Gabbaanan alangeedhaan bootii isaa rukutaa qawwee nutti qajeelfatee isin jaasuusa maaliif deemtanii kanaaf ajjeefamuu qabdanii du'uu qabdanii isinii haqa baaftan malee jiraachuu hin dandeettanii isin warri tamaariin doolaa kennaa akka hin dhaabanne akka hin gargaare gochuuf deemtanii kanaaf isin jaasuusaa qabamtanii jirtu amma isin hiinaa isin ajjeefnaa nuun jedhan. Jidduu kana darasaan tokko fiigee Sheekh Muhammad Harar nama sheeka jedhama kanatti hima. Gaafa inni himuu jaarsi dhagahanii rifatanii nama guddaadha ammallee lubbuun hin jira jedhanii namni natti himee jira dhiyoo kana waan ajaa'ibaati. Yeroo sanillee nama guddaadha ammallee hamma ammaatti hin jiranii jedhanii rabbi umurii isaanii ammallee haa dheeressu. Akkasitti isaatti himnaan isaan achi jara waamanii jennaan
إسيني كأيك يبلس ربي سنها بلس بدأ قيشي محمد كأين سلبنا كيس ما كي سلبتني يعني أكستي جرى أني أشي أما إس ولين هاسو إسن سروتا حسين ولين هاسا ديما يعني أكستي ربي نباسي قاب سنة شبانه نمون وامني كوتا يعني مسجدة تقول وامني مسجدة ساني كيستي يا المانكية إسي ورحك أبديمتو ورحك أبديمتني كنافي أمني كوني yaada isii jijjiiratee jira. Uummanni kun uummata waa beekuu miti. Bilisummaa Oromoof warra lola ni miti. Kanaaf saamtota kun isin rabbiin nagaan isin haa godhu fayyaa isin haa kennu karaa dandeettanii deemtanii qabsaa'uu hin dandeettan waan jedhu kan ka'e deemuu qabdanii asii ol deebi'uu qabdanii nuun jedhan. Waan ajaa'ibaati. Isaan akkas jennaan gaa amma dubbii arginee jirra bakka isin jirtu argine ol deebinee mari'annee sanboota ayaa akkam deemnu jennaan amma isaan gaafanne gaafa deebinee gaafanne ittiin jennu waraqaa xiqqoo takka nu barreessee ijoolleen tun darasaa kiyya namni tokko akka ittiin buune namni tokko akka waa tokko hin goone karaa akka dabarsitan karaa isin mootummatti warra galuu miti warra mootummaa jirtu miti na bira turanii karaa kan akka dabarsaa jedhanii waraqaa xiqqoo tokko nu kennanii akkasitti ganama san kaanee bakka itti irraa dhufne san jaaja bakka jedhamtu deebine gaafa bakka jaaja jedhamtu kan deebinee hin jennu amma gurbaa waliin dhufne ka biyyaa suni horiin walakkaan isa bira jira walakkaan immoo Saayid Faafaa bira jira an jidduu sanatti waan dhukkubee tureef jecha kanaaf amma gurbaan kuni horii san fudhatee inni illee gammoojjiitti kute bakka biraatti kute. Amma gaa horii san malee karaa kutuu hin dandeenye. Hedduu rakkisaadha. Kanaaf maal goona ayyee obboleessaa tokko si geessaa naan jedhee na geesse akkuma ta'e tokko gartee gurbaa waliin haasofnee waan hunda wal amansiifnee ati leenatti kennitaa isaan leenatti kennanii horiin kun kiyya anatti deemanii anatu isin addaan qooda anatu karaa deemtu hundattuu baasii baasu isinii baasa na bira taa'uu qaba waan jedhu dhaqee horii kiyya irraa fudhee ol gallee gandatti horii fuudhee natti kenne akkasitti halkan san gaafa horii san jarraalee horii kanarralee fuudhee keessa kaa'adhee qooxii jaanta qal'oo tokko jirti immoo qal'oo san yaabbadhee dhugee kiyya qabadhee achi halkan bullee ganama achirraa kaanee deemne jechuudha. Gaafa deemnee nama kiraa fudhannee harrellee kiraa fudhannee yeroo sanitti ijoollummallee jirti wallaalummallee ni jira. Akka nama waan guddaa goone kitaaba maarkizimlee jaan tokko baannee isa nu rakkisaa ture. Isa baannee deemaa turre. Isa irratti fe'annee gaafa laga bira geennee akkana gadi buunee laga keessa bishaan dhugna jira kaa'ennu amaarri dhukaasa gubbaa gadi bane. Gaafa dhukaasa banaa sakattaa jedhanii sakattaa sanatti dhukaasa banaa deema. Amma bakkuma nutti yaa'e beenu loltuun nutti gadi yaa'e. Jechuun nama biyyaatti hidhatee jira. Laga ibsaan kun horii tiifataa qawwee qabuu hundumtuu nutti gadi yaa'anii isin jaasusoota maalii koota kanii amaaraaf jaasustanii abboontu jaasusallee miti maallee miti kun waraqallee hin qabna maallee hin qabna kanaaf jaasusaa miti enne. Lakki abadan amma namni tokko bira xiqqoo wayyaa qaba namichi isa bira nu geessanii jennaan amma hadeemanii warra achii dhufe kun afaan waan jaasusa hin qabanii hadeemanii jedhe. Aboo gaara kan akka itti bahan beenu jaldeessi hin iyyaa qamaleen tun hin iyyitti gaara weebsan ol yaabnee amma gaafa baddaa gubbaa geennu akkasitti gaggabee ani gaggabee nyaata si nyaannee ture gaggabee san booda buddeena tokko qabna achii fuudhanii natti ulanii ol xiqqoo qilleensi lubbuuna keessa deebitee amma achii kaanee karaa gooroo dhufnee gaafa gooroo dhufnuu galgalaa'ee jira. Bakka bullu gaafanne mana hirribaa gaafa ugaa gaafannu mana hirribaa kana keessa nuu kennuu didan. Amma sibiilii uffatee ta'a adaama tolqaan tokko. Nu waamne warra hojjettu achi keessaa isa waame maal isiniin jedhanii maal eessaa deemanii garam deemanii maal hojiin isaanii jedhan gaafatu. Hojii isaa barattoota kan dhufanii eerarraa dhufanii
akkasii mattawaqallee qabanii maallee qabanii gandhiirri cidha turanii deebi'anii nuun jedhanii kanaafi kiraa waan sodaannee fi kiraatti kennuu hin dandeenye jedhan. Haa bulanii ganama sa'a 7tti dhufanii hamallee itti seenuun jedhanii nuti tole jennee galatoomi jennee namicha nyaata waliin nyaannee kaanee bakka hirba kennaa dhaqnee gurbaa nu geggeessuuf horii isaa kennee fi ganama isaan sa'a 7tti koottaa mallatteessaatii nuun jedhanii nuti otoo san hin eegin ganamaan kaanee sa'a 6 baraarii maal jedhamu takka ture yeroo san baraarii jennaan gobba baraa jennaan achuma keesseen jalaa kunne gaafa gobbaree nu qorraa achirraa gaa kaanee gad deebine jechuudha. Toobisii fudhannee karaa Shaashamannee dhufnee amma Sa'id naannoo Adaabbaatitti obboleessaa karaa asaasaa hojjetaa ture achi goree anii fi gurbaan tokko qajeellee mojotti addaan baane inni illee nan gala jedhee ani immoo hin galu jedhee achumaan karaa Dirdhawaa obboleessi Dirdhawaa irraa qaba deemee gaafa Dirdhawaa gaheetiin jedhu Oromoon ho'ituudha sabboonummaan baay'ee ol ka'ee jira hedduu namatti tola waan barbaadu argadhee achuma isaanii jennu amma gaa carcariini Elamoo Qilxuutti jira Elamoo Qilxuu bira dhaquu qabna waan jedhu murteeffanne hayyee jennee gaa weellisaan tokko maqaan isaa Hordofaadha jedhama maqaa isaa kan biraa illee hin beeku amma kanaata jiran fakkaata isa faatu dhufee wanni jedhee amma isaallee wal baranne obboleessa illee gaafa Elamoo Qilxuu wareegame achi keessatti akka kanaan amma qabsoo kanatti ol dhiyaachuudhaaf maal gochuu qabna as cirootti ol baane. Ciroon fira jira fira kiyya bira dhaqee obboleessa abbaa kiyyaatti jechuudha. Isa bira dhaqee achi isa bira qubadhee amma odoo teennu hiriyoota argadhee asirratti itti ijaaramne jechuudha. Hin dagatiniiti bakka amma Dirdhawaa jirta. Uduba si deebisee waa si gaafachuuf deema. Saayiliin isinitti dhuftuun waraana Sumaalee abboosanii gaafa gadda sheekaa turtan. Misala Sumaalee abboote. Amma isin yeroo deemtan kana amma kaatanii yeroo deemtanii abboomaan sin dura jira jaalgalaa isaan fa'aa Muqdishootti gahanna fakkaata yeroo san. Amma isin akkamitti mee deemtan isaanii wal qunnamtii qabdammoo akkamitti dhaqnee qawwee fuunee deebinee lolla jettanii akkamitti kaatan akkam yaaddame yeroo sana akkamitti yaaddan akkasitti jara wal qunnamtiin qabdan natti fakkaata. Ani ijoollummallee hin qaba waliin soomnu fedhima gartee qawwee hidhadheetuma loluu qaba malee gartee wanni hedduu hin qabu garuu qunnamtii ka qabu Sa'idi muyee wal quba qabanii ammallee firummaa qabanii muyee abdootiin firummaa qabanii abbaan isaallee naannoo isaaniitii ollaadha kanaafi inni akka gaarii quba qaba. Yeroo san Maqdishoo akka isaan jiran inni quba qaba natti simee jira. Nuti amma isaanitti dabalannee isaan waliin waraana taanee ol deebinee lollaadhaan hamilee kan dha'e jechuudha. Kanaaf achi turanii san hundaayyuu karatti hanqanne jechuudha otoo dhaqin karatti akka amma isin amma haasawee kanatti gufuun nu mudattee kararraa deebine jechuudha. Isaanii eegalanii nutti himanii rakkina hedduutu irra gahee galaasaa fallee mu'ee fallee gadaa waliin turanii isaanillee rakkina hedduutu irra gahee jechuudha. Isaan immoo akka yeroo dhageenyetti Yamaniin turanii karaa Yaman irraa achi as deebi'anii wanni dhaqanii nuun jedhan Maqdishoo seenan jedhan yeroo sanii Maqdishoon Sumaaleen warraaqsi baay'ee cimaadha achi keessatti sooshaalizimiin kun hedduu wannidha. Nuhu kanuma raachee wanni nu godhee gartee Rabbi rahmataa godhuu fi Sheekh Muhammad Rashaad achirraa isaan dabarsan tuyyuu nu kakaase kanatu wanni isaan godhee
akkana akkasiin akka deemuu dandeenye jechuudha. Yaa galatoomi adda baafadhe itti fufi amma dirra dhawaa jirra. Amma dirraa warraa karaa cirootitti dhufne egaa ciroon dhufeetti hin jenne amma ijoolleen achirraas dhufanii waliin dhufne nama sadiin tokko dhufnee manneen ijaaramtee jirti yeroo sanii ciroon keessatti manneen adda bilisummaa Oromoo ijoolleen gartee haphaa jala turanii isaan sun namni 16 yeroo tokkotti bahee nuun jedhanii ani keessa hin turre jecha akkasiisan dhaga'e. Haa ta'u ijoolleen sun bahan sun jedhan keessa nama Hussein Hassan ammallee jira. Hussein Hassan jedhaniini hadaamaa jira. Hiriyaa ollaadha. Ollaa qubanne waan hundumaafuu isatti si gaafatama keetaa jedhanii akkasitti man'ee isaanii keessa nu galchanii jechuudha. Warri yeroo san turan keessa tokko maqaa dha'uudha fi warra akka Bayaana Soobaa, Dr. Bayaana Soobaa, warra akka Muhammad Ali Shoo, warra akka Hundee Sheekaa isaan kana ture ijoolleen jajjaboon tokko immoo ijoollee gartee hirnaatii baay'ee mucaa jabaa yoomillee irraanfatamne qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti kaanuu fi naannoo san keessatti biyya keessatti Muhammad Sheekat kan nama jedhamu ijoollee hirnaatii isaanii maqaatu na jala bade tokkos baay'ee nama cimaa gartee hamma oliitti wal quba qaban jechuun shaggar irraa ijoollee yuunivarsiitii keessa baratanii shaggarii wal quba qabanii ijoollee kutaa Oromiyaa keessa jiran warra yeroo san sabboonummaa itti dhagamu hundaa warra wal quban warra akkasiiti. Zakkoo jedhanii Zakkoo Zakariyaadha. Isaan fa'aa turanii jechuudha. Amma gaa isaan man'eetti ijaaramne achuma keessa tuma jennu ihaabba fi mi'eessoon walloluu jalqaban. Walloluu jalqabanii haalillee badaa deeme. Haa ta'ullee nuti amma namni nutti bu'u jiru. Mi'eessollee nutti hin buutu. Ihaabballee nutti hin buutu. Humna guddaa qabna jechuudha. Ijoolleen naannoo baay'inaan kan jiru ijoollee Oromooti. Baadiyaallee dhaqnee baadiyaa keessatti illee nama dammaqsaa ofii magaalaa keessatti illee ijoollee Oromoo taate dammaqsaa waan akkasitti odoo socho'aa jirru haalli badee oduma kanaan jirru amma karaa baddeessaa deemnaan jedhanii baddeessaa dhaqee baddeessaa illee man'ee jira man'ee isaanii waliin wal barree nama Nuuruu jedhanii tokkoffaa jira isaan wal barree achi otuma waan jennu amma dirree dhaquu qabnaa jenne. Dirree dhaqnee ijoollee dirree kana meeyyuu haalaallu waan jedhamu ka'e warra dhaqu keessaa tokko anaan jedhee akkasitti dirree dhaqee jechuudha. Dirree dhaqee gaafa jedhu Bookee jedhama Abdul Jaliil amma asii Ameerikaa jedhama fakkaata. Bookee jedhama. Bookee jedhama isaa fi badhoo nama jedhamu achi ture. Jaallawwan kaan immoo hiriyoota isaanii maqaa isaanii ammaa fi hin raafadhe. Akkas isaanii wal agarree achi bullee achirraan amma magaalaa Hilfata jedhamtu jirti. Magaalaa sun gaggeessanii baddeessatti deebi'ee jechuudha. Baddeessatti deebi'ee gaafa kaanii ijoollee achi jirtu otuma waliin jennu amma Muhammad kunii fi Zakkoon kunii amma dhufanii dirree isaanii wal qunnamanii deebi'an. Deebi'anii amma marra lammataa ani ka'ee achitti deebi'ee yoo deebi'u kan agartee kutaa Arsii keessatti wanni aadaa qopheessaa turanii sanirratti akka argamtan nuun jedhee Sa'id ergaa naa ergaa sanirraan amma ijoolleetti hin ga'ee jaaraan kennan nama tokko naa kennanii nama Zakariyaa jedhamu. Ahmad nama jedhamu tokko naa kennanii san waliin kaanee deemuudhaaf qopheessinee san dura maal gochuu qabnaa dirree dhaquu qabaa dirree dhaqee jara kanaa wal qunnamee yoo dhaamsa qabaatan dhaamsa irraa fuudhee deemaa waan jedhuun dirreetti deebi'ee gaafa dirree deebi'ee tun jedhu
badhoo kanaa fi bookee kanatu achi isaan naannoo san hooggana. Ajajaa waraana immoo nama biraati. Isaan wal agarree sagalee bosonaa lakkoofsa jalqabaa achi fuudhanii naa kennanii jechuudha. Achirraa san fuudhee Ahmad kana waliin Asallaa dhaqnee jechuudha. Gaafa Asallaa dhaqnu achitti Muhee Abdoo fa'aa, Leencoo Lataa fa'aa achitti wal agarree ijoollee Amboo amma as Jarman kana jira Baqqalaa nama jedhamu tokko isa faanillee wal agarree ijoollee wal barannee akkasii haala gartee karaa Harar jiru qabsoo karaa Harar jirtu san nu gaafatanii itti beekan waliin haasa'ullee akkamitti akka wal quunnamnullee kanas waliin haasa'uunee hamma dandeenyu gaa isaan fixannee gaafa boromtaa kaanii nuti karaa Hararitti dachaanee jechuudha. Akkasitti odoo kanaan jirru egaa ajajoonni hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo immoo achi deebi'ee bultii ji'a tokko otoo hin guutin haalli mootummaa keessatti jijjiiramee karaa biraatiin bahanii isaanuu achi dirree qabsoo deebinee wal agarree jechuudha. Akkasumas danda'ee si jechuudha. Asirratti jaalli Abboomsaan fa'aan Galaasaan fa'aan namoota hedduu ta'anii yeroo san Mogadishoo hidhaa turan na fakkaata. Isaan suni eessatti deebitanii wal agartan gaafas isaan faana dha'uu deemtanii karatti osoo milkaa'in deebitan. Eegas eddirratti wal agartan moo eessatti wal agartan eessatti waliin deebitan? Dhugaa dubbachuu Galaasaa fa'allee ani maqamaan dhagaa ture malee maqamaan dhagaa ture malee waliin beeknu kan qaama wal beeknu Muhee fa'aadha fi Muhee qofa qaama wal beeku Muhee fi Leencoo Lataati kan qaama wal beeknu. Walillee wanni hojjenne. Haa ta'ullee isaan gartee Maqdishoo turanii isaan qofaa miti warri ture yeroo san namoota baay'eedha akka turanii booda dabalan isaanuu barbaachisaa dhaqanii warri achitti dabalamanii nama baay'ee turanii. Haa ta'ullee amma Galaasaa fa'aanii inni hojjetaa mootummaa akka ture achi keessaa waan garaagaraa hojjechaa ture gubbaa qorichaa kan fa'aa akka deemaniif maal fa'aa kan loojistikii karaa isaatiin wanni hedduun wanni xumuramaa ture maaliif sadarkaa ol aanutti mootummaa jalatti hojjetaa ture yeroo sanitti dabballee ture. Oduma akkasitti hojjetu harka diqqaa tokko yoo mootummaa hojjetu harka caalaa immoo uummata Oromootiif yookaan adda bilisummaa Oromootiif hojjechaa ture jechuudha. Haa ta'ullee eega jartee hoogganoonni sun bahan booda dirreetti nutti dhufan isaan Galaasaa akka arguu dandeenyu. Nutti dhufane. Saayid Ali maaliif addaan baatanii turtan? Inni Adaamatti hafe jette inni? Lakkee Asaasatti hafe. Deeffama Asaasatti hafe. Isaan walitti deebitan? Saayidiin akkasumatti dirree qabsootti walitti deebine. Inni duraan Abboomsaan hojjetaa ture. Abboomsarraa homa gartee hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo dirreetti haa bahanii jedhanii haalli biyya keessaa waan mijatudee fi karaa kana akka mijeessuuf jecha Abboomsarraa karaa Dhubbuu as dabarsan. Abboomsaan yeroo san Rabbi mataa godhuu fi Jamaal Roobalee ture itti gaafatamaan yeroo san kan Icaat jaarmaa Icaat jedhamu ture. Sanitti itti gaafatamaa naannoo sanii isa ture. Kan jalaan hojjetan isaa fi Sa'iid Alimaatii fi Amaan Kadir. Achi turanii waan jara kanaaf karaa akka gaarii saaqanii warri jedhan Jamaalii fi Sa'idii fi Amaanii karaa saaqanii fi karaa saniin hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo karaa san bahanii jechuudha. Inni yeroo san Xumuugaa ture. Xumuugatti immoo walitti qaaman halkan illee isa bira dhaqnee ani isa qaama hin argaa namoota biraa gartee Magarsaa Bariifaa achitti Xumuugaa magaalaa seenanii halkan achi keessanii namoota walitti qabanii ijaaranii
dubbisanii waan isaan godhuu qaban hunda itti himanii biraa bahanii san wal quba qabna jechuukooti. San booda egaa dirreetti haalli badeennaan nutti as dabalame jechuudha. Amma duraan biyyuma keessa ta'anii magaaluma keessa ta'anii hojjetaa turanii haalli jijjiiramnaan gara dirree ajajni itti kenname akka deeman. Amma ati achi hojjetaa turte dirree dheettee ol deebitee amma jaalleen cufaa wal agartan. Leenca wal agartee bakka kudha sagal torbaatamii torbatti asaallarra Habashaatti jechuudha. akka lakka faranjiititti jaatamii sagal. Okay. Jaatamii sagal yoo saddeete wanni amiti garaagarummaa qaba. Garaagarummaa qaba. Amma dirree yeroo sun dirree turtee achis qunnamtee haala achi irraa fuutanii isaan fa'aa wal qunnamtan. Amma kallattiin leencoon hin qunnamne. Kan qunname kan waliin haasofne mu'eedha. Mu'ee abdoo. Mu'eedhaan haasofne inni immoo isaan waliin haasegaa isaan wanni jedhani. Akkasitti malee kallattiin leencoon hin qunnamne garuu leencoon gaafsa wal baranne. Okay. Amma achirra jirra. Achirraa garam kaatan? Leencoo qunnamtanii warra achi qunnamtanii gabaasaatti galchitan? Galchinee achirraa kakaanitti hin jenne egaa walgahii sana eega xumurannee cirootti deebinee ciroon ijoollee mannee warra waliin jirrutti hin gabaafne achi boodan haalli nu huyyuu addaan nu facaasee bayaan fallee dirreetti bayanii Muhammad Ali Shoo fallee dirreetti bayanii hundee sheekaa fallee hin deemanii ijoolleen hedduun ni deemte ijoollee kaan nurraa qabanii nam tokko warra rashanu keessaa ka bahe tokko immoo achumatti rashananii anillee egaa haalli badeennaan diqqoo taa'anii jedhanii diqqoo turree eega turre booda haalli nullee mijatu dhabeennaan dirree seenaa jechuudha. Akkas. Amma haalli duraan harka lafa jalaatiin magaalaa keessa walitti hidhaa turtan. Dirreef magaalaa walitti hidhaa turtanii. Amma haalli jijjiirame namuu gara yaa wanta xiqqaamti kan namee yaatan dirreetti wal geettan jechaadha amma. Ijoollee hedduun dirreematti wal geenne akka bayaana soofaa fa'aa hogganoota bilisummaa Oromoon waliin karaa waraana ijaaraa jiru. Egaa amma laal kora godhame. Korri jalqabaa godhame. Korri jalqabaa sun gubbaa qorichaatti ture. Amma mootummaan dhagahee jennaan waraanni eenyu dhagaheetti akka Baharuu Kumsaa fa'aa akka Magarsaa Barii fa'aa achi jiran dhagahee jennaan shakkanii jaarraa abbaa gadaa faallee hin jiranii achi akka deeman itti himan. Booda isaan achi nurratti gad deebi'anii amma laga Saaqqataa keessatti korri jalqabaa sun tahee nutillee gaa yeroo sana achi jirra. Warri ijoollee waraan hedduutu namni hedduutu magaalarraa yaa'e manneen hedduun maaliif mi'eessonii fi habbaa waltumaa turte jidduu kanatti immoo dhiphoodhaan hin jedhan gaa yeroo sanii warra dhiphoodhaan hin jedhanii warra dhiphoon kunillee kun waqtitti nu balleessaa ta'anii ilmaan nafxanyoota hedduu nu adamsiisaa turanii akka isaan maaliif hin duune fa'aa jedhanii gartee wanni gochaa turanii kanarraa kan ka'e namni hedduun Dirree Dhawarraa Hararirraa magaalolee jiran Baddeessaa Galamsoo hundumarraayyuu namni akka jirutti ijoolleen dargaggeessi akka jirutti warri ijaaramaa keessa jiru dirreetti yaa'ee jechuudha. Dirreetti yaa'ee akka carraa korri saballee gaa nurratti ta'ee warra amma yeroo san karaa Hararraa dhufan keessa Abdii Qophee fa'aa Rabbi rahmataa godhuu fi isaan fa'aadha jechuuf hin jedhee warri jajjaboon wanni turanii mandhee guddaa turaniitiin jedhan. Achitti wal agarree isaallee yeroo jalqabaati Abdii Qopheellee dhageettii fi walaloo inni baasan malee hin beeku ture dhageettii qofa beeka achitti wal agarree jechuudha dirree qabsooti irratti. Achi gaa korri sabaa suni xumuramee korri sabaa sun akka xumurameen ijaaramee namuu sagli irraa hamma buttaatitti ijaaramee bobbaa jalqabanii
hirmaata hojiillee gartee akka itti hojjetanillee walii qoodanii san keessaa namni muraasni karaa daaroo labuutti akka ol deebi'u kun immoo naannoo bookee isaanitti hafu kuullee walakkeessa gartee jaaja fi bookee kan jidduutti illee akka hafu hunda ijaaranii gadhiisanii deemanii akka ijaaraatuma deemanii nuti namni gara 16 kataanu abbaa biyyaa roobaa kana faadha nan yaadadha nama Alii Qubbana jedhamu tokko faadha taanee namni 16 kan Magarsaa Barii keessa jiru naannoo bookee isaanitti hafnee achitti guyyaa muraasaaf nu dammaysanii waa'ee qabsoo akeeka qabsoo nutti himanii maal akka ta'e nutti himanii kanarraan san boodanii sochii keenya jalqabne jechuudha karaa daaroo labuutitti. Amma karaa daaroo labuu kana gaafa deemnu bakka Elamoo Qilxuufaa itti kufee karaa xirroo saniin deemne waan ajaa'ibaati karatti nu marsanii hedduun cinqaa turan uummanni milishaadha jedhanii nurraa hiikkachuudhaaf qawwee deemaan dhoogganii beelan nu fixan hedduu rakkanne sadarkaa gartee uummata rukutu nurraa nu geesse beektaa. Kunoo Elamoo Qilxuu bakka kanatti kufeeyanii bakka isaallee nu argisiisan otoo kana hunda itti himnu waan tokko dhabuudanii akkasumatti otoo rakkannuyyuu warri ijoolleen sabboontonni isaan keessa jirtu itti warra magaalaatti himtee yeroo san bulchaan Haaji Adayyufaa jedhama dura taa'aa qotee bultoota naannoo saniiti. Haaji Adayyufaa fatti himanii nama Xaahir jedhamu tokko jira Muhammad Xaahir jedhamu kanaata jira maal namni suni isa fatti himanii sun wanti himee san booda nama gadi erganii hamma sanillee nu amanuu didanii ofii hiikkachuuf irraa hiikkatanii fudhachuuf qawwee nu jedhanii nudanii laga dhungata tokko gabuune achitti illee wanni nu marsanii otoo nuun ta'an booda namni darmateen dhufee lakka ol baane daraktuu bakka lafa jedhamtutti daraktuu sanitti ol baane amma badaa jedhanii namoota hin salphanne of salphifne of balleessine maali jedhanii booda gaabbanii akkasitti achitti nuu qalanii achi oollee bullee nama mul'isa aadaa jedhaniin eessuma jaarraa abbaa gadaatiin na fakkaata. Barsiisaa naannoo saniitti akkamitti akkana gootan jedheen illee ni jedhanii akkasitti gartee naannoo san ollees achirraanii karaa daaroo labuutitti deemne jechuudha. Guyyaa namoota sadacha ollee achirra karaa daaroo labuu deemne jechuudha. Mee waan addaan baafadhu qaba amma walgeettiin iddootti ture sun kora sabaatii miidha walgeettii naannoo sanitti caasaa diriirsuuf godhame. Kora sabaa tokkoffaa Finfinneetti taa'ee kun eegasii turee taa'ee kora sabaatii miti jecha walgeettiin sun. Walgeettii dhaabni walitti dhufee yeroo san caasaa diriirsuuf walgeettii godhate na fakkaata. Kora sabaan fakkaatu suni kan biroo namni amma isin duuka deemu kun kan isinirraa hiikkachuu barbaadu uummanni kun diina isin se'e. Milishaa yeroo san karaa yaa ture warra lola Somaaliitirraa deebi'anii baqatanii galantu jira. Isaan se'aniiti gartee kan wanni nu gochaa turan isaan kan marsanii qawwee irraa fudhanii akkasitti milishaa adda bilisummaa Oromoo ta'uu isin hin beekne. Hin beekne itti himnaa homaa hin didan abaaballee itti argisiifnaa inuma didan. Hin sobne. Bareeda. Itti fufi. Amma gaa sirriitti dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya amma saantinallee gara xumuraa deemaa jirti. Jaalhundee wajjin gaafii fi deebii mariin har'a goone kuni waanuma gartee oduu miti waan qaama isaatiin keessa dabree waan qaama isaatiin mudate kana himaa jira. Wanni kun itti fufaa. Wanti asirratti kaasuu barbaannu wanni amma nu isiniif dabarsuuf isinitti himuuf deemnu kuni waa hedduu utuu isinitti himuuf teennu. Wanni isinitti himuuf teennu qabsoo Oromoo keessatti warri qabsoo ganamaa gochaa turanii qabsoo kanas hin gahanii hedduun isaanii wareegaman. Ka wareegaman illee awwaalcha hin argan. Lafee isaa waraabessi allaattiin irraa nyaattee lafee isaa allaattiin irraa qoqortee ammallee
bakka adda addaatti addaattee jirti awwaallee hin arganne. Kun seenaa dhugaa kan jiru. Waan keessa dabarree, waan nu mudatee, waan ijaan agarree, waan nu biratti tahee, jaallan nu biraa kufan kana tokko tokkoon kaafnee seenaa ilmaan keessanii isinitti himuuf ta'e. Kun waan dhugaa jiru isinitti himu. Kanarratti jaallan nu dhageettan warri haftii wareegamaa taatanii bakka adda addaa jirtan waan nu haasofnu kanarratti waan dogoggorroo jiraate hin daganne nu yaadachiisa. Waan itti dabalamoo jiraate itti dabala. Koottaa isin barbaannaa nu barbaada. Waan keessa dabarre haa haasofnu. Uummata Oromoo haa barsiifnu. Qabsoon kun akkamitti as gahe? Maaltu asiin gahe? Bu'aa cehii akkam keessa dabarre as geenu? Kan jedhu isinitti himuu teenu. Kanaaf dhageeffadhaa, yaada nu kennaa, yoo dogoggora qabaanne nu sirreessaa, waan dagannoo jiraate waan haasofnu kun waa yeroo dheeraa keessa dabarre haasofne yeroo deemee waa irraa dhisuu malaa, waa itti dabaluu malaa kana jaallan qabsoo wajjin turre kan akka adda addaa jettanii nu dhageeffattan nu sirreessaa, yaada dabalaa, yaada jajjabeessaa, yaada qeeqaa akka nu kennitan asumarraan isin gaafachuu barbaada. Egaa kanatti aansinee wantaan qophiin keenya kun itti fufa. Jaallan wajjin ture hunda kan amma lubbuun jiran kan namni isaan dagata. Isaan kana tokko tokko nolatti dhodhoinee dhiyeessuuf ta'e waa hedduutu as bahuu ta'a waan keessa dabare, walumaan keessa dabaran. Namni gariin hanga ammaa ilma isaa du'aaf jiru isaallee kan beeknetu jira. Kanallee itti himna. Bakka ilmi isaa itti wareegamee akkamitti akka wareegamee gootummaa inni qabu, jabina inni qabsoo Oromoo keessatti qabu, qabsoon kun as gahuuf waa'ee gumaacha inni kenne kana hundaa dubbachuuf ta'e. Kanaafi waan kanaa jaallan hedduu qopheeffannee jirra. Ka sadarkaan yeroo yeroon itti fufiinsaan yoo nu danda'ame akkuma ammaa kanatti torbaanitti guyyaa 2 yoo xiqqaate isinii dubbachuu fi qophooynee jirra. Isinillee yaadanis nu gargaaraa. Jaallan lubbuun jirtan kan nu dhageettanis nu barbaada. Nus isin barbaadna. Kanaafi qophiin keenna kan har'aa sa'aan teenya dhumattee jirti. Asumarratti dhaabna. Jaal hundee wajjin bakkuma dhaabnirraa itti fufna. Kanaafi isin dabriin dhageeffadhaa. Oromoo maal jette Oromoon fardis kunoo direenis kunoo seenaa ilmaan keessanii isinitti himna dhageeffachuu waan keessan. Dhageeffadhaa, qoradhaa, waan dabalama, waan daasuun isaa yoo nu qeeqa qabaanne nu qeeqa. Kanaaf waliin nu hordofaa jenna. Hordoftoota keenya nu hordofaa waa hedduu isinitti himuu teenna. Kanaafi qophii keenya kanarraa asumarratti xumurraa. Jaal hundeen keessummaa keenya taatee dhufteen wajjin argamuu fi waan keessa dabartee waan hedduu nama gaddisiisuu, waan hedduu nama boochisuu kanaa ka faamiliirraa ka'ee gabrummaan gandaa kaatee hanga ammaatti wajjin jirtu keessa dabartee waa hedduu ammallee waan nu hafe kan itti fufu jira. Kanaafi hedduu ulfaadhu, fayyaa tahii, galatoomii, jiraadhu, umrii dheeradhu siin jenna ammallee. Egaa isinis galatooma waan affeertanii fi ammas walumaan jirra bakka rakkinni jiruttis bakka bal'inni jiruttis walumaan jirra rabbiin inshaallah nagaa walitti nu haa deebisu inshaallah akka itti aantamu wal agartu nagaa naa tura. Fayyaa ta'ii galatooma.